Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarartuu bushaati. Talaalliin ittisa vaayirasii koronaa fayyadu yaaliirra jiru bu'aa gaarii argamsiisaa jira jedhame. Dhalli namaa haala jiruu fi jireenya kana dura turetti deebi'uuf qorichi yookiin talaalliin dirqama jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa himaa turuun ni yaadatama. Saayintistoonnii fi warshaaleen qorichaa 160 ol ta'an ji'oota 8 darbe yaalii talaallii argachuu irra jiraachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan yaalii talaallii vaayirasii koronaa ittisuuf godhamu sadarkaa sadaffaa kan kaampaaniiwwan baay'ee bu'aa gaarii akka argamsiisaa jiru himaa jiru. Isaan keessaa kan Pfizer dhibbeentaa 90 bu'a qabeessa kan ta'ee fi namoonni 43 akka talaalamanii fi rakkoon fayyaa akka irraan hin geenye himame. Talaalliin kan kaampaanii Moderna jedhamu ammoo dhibbeentaa 94.5 bu'a qabeessa akka ta'ee fi namoonni 30 ta'an talaalamanii jiru. Kan AstraZeneca ammoo dhibbeentaa 99 bu'a qabeessa ta'uun himamee uummata bal'aaf bara 2020tti akka dhiyaatu himamuun isaa ammoo dhala namaaf oduu gaariidha jechuun BBCtu gabaase. Hakiimni biyya Birmingham tokko vaayirasii koronaan qabamtee utuu wallaaltee yookaan koomaa keessa jirtu ijoollee lakkuu deesse. Dooktarri kun kutaa namoonni garmalee dhukkubsatan keessatti yaalaman yookaan ICU keessa meeshaa hafuura baafachuuf nama gargaaru yookaan makaanikaal ventileetara utuu jirtu torban 27ffaa itti ulfooftetti opereeshiniidhaan ijoollee lakkuu deesse. Ijoolleen ishees kutaa ICU keessa guyyoota 116 erga turaniin booda fayyummaa guutuun hospitaala haadha wajjin ba'aniiru. Dooktarri kunis gargaarsa isheef ijoollee isheef godhameef hospitaalicha keessa kanneen ishee waliin hojjetan galateeffatteetti. BBCtu hospitaala Birmingham obeeffachuun gabaase. Namoonni vaayirasii koronaan qabamaa jiran ammallee akkaan dabalaa jiraachuun himame. Ji'oota 9 darban kana keessatti akka addunyaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 57 ol ta'uu fi kanneen ittiin du'an ammoo miliyoona 1.4 akka ta'an beekameera. Akka biyya keenyaattis namoonni vaayirasii kanaan qabamuun isaanii beekame 1,105 ol yoo ta'an namoonni 1,700 ol ammoo sababa vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbeera. Garuu jedhu ogeessonni fayyaa biyya keenyaa eeggannoon godhamaa jiruu fi qorannoon laaboraatoorii gadi bu'aa deemuun yaaddoodha erga jedhaniin hanga talaalliin dhufutti eeggannoon ittisa koronaaf godhamu hundinuu itti fufuu baannaan rakkoo fiduu mala jechuun yaaddoo isaanii ibsataniiru. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti. Egaan daawwattoota keenya turtii muraasa booddee walitti deebineerraa kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktarii gaaffii yoo qabaattan 724 irratti ogeessota fayyaa hakiimota keessan dooktaroota keessan haasofsiisuu dandeessu bilbiluu dandeessu. Egaa turtiin keenya har'aa gaaffii waa'ee fayyaa namoonni nu gaafatan deebisaa jirra. Dr. Sanbataa Guuttataa Associate Professor University Finfinneetti dhibee internal medicine fi onnee irratti specialize godhan waliin hin argama. Egaa gaaffiin moo maal akka ta'e